Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota fi kabajamtoota jiituutu bashama harka fuun akkam jirtan nagaa fayyaa keessani. Hadda lejjituu waan harwa qabattee isin dhuftee jirti. Hojumaan haalaallu jalqaba eegaluuf ittiin jira. Walumaan eegallu. Sassalata san erga jalqaba irratti akkasii hidhattaniin booda isa 10 dhooftanii sassalata 10 jechuurraa 10 dhooftaniin booda kudhan xumuree booda ofirraas deebitanii naxalaa kirooshii tokko keessaa fudhattan kurnan keessaa'u dabili miti yaani maraa miti osoo hin marin tokkochumaan keessaa fudhattan kirooshii takkatti jechuudha. Jalqaba irratti qishuu namatti ulfaata hanga namaa qajeelutti kirooshii nama dhibaa hanga qajeeltutti jechuudha. Akkasitti keessaa fudhattanii tokko hurnaa irratti fudhattan. Koffiyyaa daa'imaa dhahuufini kanama guddaallee dhahuu dandeettanii garuu waan kirrii hin qabneef ani xiqqooshuma dhaheetiin isinitti mul'isa. Akka sa'aatiin irraa hin gubne anillee sa'aatiin kiyya akka gubatu waan hin barbaanneef xiqqeessee isinitti mul'isa. Yeroo biraa immoo bal'inaan guddaallee isin mul'isuu danda'a. Turtiin keessan afaanaa haa ta'u. Kun dabili kirooshii fudhadheen jira. Ija keessatti gad fudhattanii ol baatanii ija keessatti gad fudhattan jechuudha. Ija keessatti fudhattanii beektan ija keessa fudhachuu jechuudha. Xumurarra gahee jira. Kurnan keessattuu 10 buufadhee jira. Amma erga takka sassalata takka ol fudhadheen boodatti kun amma cadhisee jalumaan takka fudhadha. Achi booda naxalaa kilooshii ammallee ijuma keessatti gad fudhadha. Hanga xumuraatitti naxalaa kilooshii fudhattanii jechuudha. Hanga jala hidhata adda mataa nama dhooftanii sanii mattartanii mitiriidhaan mattaruu dandeettanii. Ani tilmaamurrammaaniin isin mul'isuu waan barbaadu tilmaamumaaniin dhahee garuu isin immoo nama san mitiriidhaan mattartanii akkasumatti naxalaa kirooshii fudhattanii guddisuu dandeettanii jechuudha. Nama deetuma ija keessa dhahaa jira. Yoo ol guddatee dhibuu qabannaa qaba waan ta'eef hanga xiqqisuu kana immoo xiqqisuu irraa qabannaa isaa
keessaa bilbila isaa deemtanii jechuu obboleeyyan kiyya. Eegsisaa jal'isaatiin haasaa maaliif haasaa hojjechuun tolu maaliif hojii yoo hojjetan Ishee lisni dubbatu saffisaan nahuu dandeettanii yeroo xiqqaammoo nama dhibaata akka lama sadii warra deebitan immoo daftanii saffisaan nahuu dandeettanii jechuudha. Kunoo waliin gahee jira, waliin qaxxalee jiraayyuu dhiifama iddoodhaan kaameraa dhaabee dheerata waan ta'eef inni raafadhe akkuma dhaafa jiru jechuun inni raafadhe yeroo waliin qaxxalee nutti mul'isne. Waliin qaxxaleen booda deebiisanii mul'isee jechuudha. Kunoo akkasitti dhooftanii waliin geessan jechuudha. Afurtafan keessatti yeroo afur fudhattanii jedhii hin ulfaatan garuu suuta jettanii akka sirriin kun jalaa hin dheeranii fi baay'ee rooshiin nama dhiba keessatti rooshii yoo waliin madaalle jechuudha. Kun bakka diizaayinii isaanii afur keessa gaddeebii achi ta'ee naxalaa kirooshii godhee deebi'eetiin fudhadhe achi ta'e immoo naxalaa kirooshii deebi'ee shan fudhadhe achi booda ta'uu eegalee ammallee dhuma keessatti haaluma wal fakkaatuun dhahaa waan ta'eef yeroo baay'ee bakka rooshiin kun mul'isne dhiifamaa isin jedha.